Pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, itti aantuu pireezidantii faawundeeshinii Suuzaan Toomsaan Buufeet Piroofeesar waliin mari'ataniiru. Marii isaaniinis dhimmoota fayyaa fi fayyaan wal qabatan irratti haala qindoominaan waliin hojjechuun danda'amu irratti mari'atan. Tajaajila fayyaa bu'uuraa babal'isuuf ga'umsa humna namaa seektarichaa cimsuu fi dhiyeessii tajaajila fayyaa waliigalaa cimsuu irratti waliigaluu isaanii ragaan waajjira pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Kana malees dhaabbatichi kolleejjii kompireensivii ispeeshaalaayizidii Adaamaa deeggaruun giddugalli tajaajila yaala isaa akka ol guddatuuf waliin hojjechuuf waliigaluun eerameera. Oduu keenya biraatiin naannoo Gaambeellaatti ajjeechaa lammiilee nagaa raawwatameera jedhameen wal qabate koomishiinaroota duraanii poolisii Gaambeellaa fi ajajoota humna addaa dabalatee shakkamtoota 15 irratti himanni baname. Koomishiinaroota duraanii poolisii Gaambeellaa fi ajajoota humna addaa dabalatee shakkamtoota 15 irratti himanni baname. Himannichi mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha yakka tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaatti kan baname yoo ta'u, himatamtoonni kunneen yeroo waraanni bilisummaa Oromoo fi paartiin bilisa baasaa Gaambeellaa wal ta'uun waxabajjii 7 bara 2014 haleellaa magaalaa Gaambeellaatti raawwachuu isaanii hordofee lammiilee magaalittii keessa jiraatan eenyummaan adda baasuun isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti, odeeffannoo kennitaniitu sababa jedhuun dhalattoota Oromoo 35 fi lammiileen eenyummaan isaanii adda hin baane biroon akka ajjeefaman ajaja kennuu fi ajjeesuun hirmaachuun shakkamanii to'atamuun qorannoon geggeeffamaa tureera. Haaluma kanaan dhaddachi himata dhiyaate abbaa alangaa guutuun akka ilaalamuuf beellama haa buluun boritti beellameera. Kutaalee fi sirnoota koominikeeshinii ismaartii dhaabbilee federaalaa 5tti ijaaraman eebbifamuun hojii eegalaniiru. Deeggarsa maallaqaa baankii addunyaa fi qindoomina ministeera innoveeshinii fi teekinooloojiin kan ijaaraman kutaaleen ismaartii kunneen hariiroo hojii salphaa fi ga'umsa qabuuf akka tumsu himameera. Ministeerri deetaa ministeera innoveeshinii fi teekinooloojii Huuriyaa Alii kutaalee koominikeeshinii ismaartii fi sirnichi hojii eegaluun dijitaal Itoophiyaa dhugoomsuuf hojiilee hojjetamaniif ni gumaacha jedhan. Fuuldurattis biiroolee pireezidantootaa akkasumas dhaabbilee federaalaa filataman 20tti kutaalee koominikeeshinii ismaartii ijaaruun itti fufa jedhaniiru. Sirnichi qaamaan walitti dhufuu hambisuun saffisaan hojiilee hojjechuuf leenjii fi walgahii geggeessuuf akkasumas bobbii kennuuf akka tumsu dubbataniiru. Boqonnaa jalqabaan kan ijaaraman ministeera innoveeshinii fi teekinooloojii, ministeera maallaqaa, ministeera barnootaa, neetworkii qo'annoo fi barnoota Itoophiyaa, waajjira muummee ministeeraa, waraqaa eenyummaa dijitaalaa fi abbaa taayitaa koominikeeshinii Itoophiyaaf ta'uun eerameera. Boqonnaa lammaffaan ammoo dhaabbilee federaalaa 20tti akka ijaaramu ibsaniiru. Ministeerri deetaan ministeera innoveeshinii fi teekinooloojii Huuriyaa Alii. Oduu keenya biraatti ceene. Qajeelfamni misoomaa fi galii oomisha bunaa Itoophiyaa fooyyessuu danda'u qophaa'u abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksise. Daarektarri olaanaa abbaa taayitichaa Dr. Addunyaa Dabalaa qajeelfamichi dhiyeessii fi gabaa qaamolee fuuncaa sonaa damichaa fooyyessuuf kan gargaaru ta'uu ibsaniiru. Teekinooloojii fi bu'uuraalee kalaqaan kan deeggaramuu fi tooftaalee hojimaataa bittaa fi gurgurtaaf barbaachisoodha jedhaman kan hammate ta'uun bu'a qabeessummaa caalu kan qabu ta'uu eeraniiru. Qajeelfamni qophaa'e qooda fudhattoota waliin walta'iinsa fuuncaa soona bunaa keessa jiran cimsuu fi galii daldala bunaarraa argamu dabaluuf kan tumsu ta'uu ibsaniiru. Namoota misooma bunaa irratti bobba'aniif leenjii kennuu fi dorgomtummaa qonnaan bultootaa guddisuuf qajeelfama faayidaa qabu ta'uu eeraniiru. Galii Itoophiyaan misooma bunaa irraa argattu guddisuuf walitti hidhamiinsa daldala sadarkaa ardii cimsuu fi buna sonni itti dabalame gabaa alaaf dhiyeessuuf tattaaffii taasifamu kan gargaaru ta'uunis ifoomeera. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad ergamaa addaa pireezidantii Sudaan Kibbaa waliin mari'atan. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad guyyaa har'aa ergamaa addaa pireezidantii Sudaan Kibbaa waajjira isaaniitti simachuun waliin mari'achuu beeksisaniiru. Haa ta'u malee dhimmoota ijoo irratti mari'atan hin ibsine. Oduu keenya xumuraatiin
Orange Itoophiyaatti damee teekinooloojii irratti bobba'uuf fedhii agarsiise. Dhiyeessa tajaajila telekominikeeshinii Orange damichaan Itoophiyaatti hojjechuuf fedhii qabaachuu beeksise. Ministeerri Deetaa Ministeera Maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalliin giddugala bahaa fi Afrikaatti damee teekinooloojii irratti kan bobba'e hojii gaggeessaa korporeeshinii Orange Jaroom Henik waliin mari'ataniiru. Dr. Iyyoob Itoophiyaatti carraalee investimentii damee telekominikeeshinii Itoophiyaa irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Mootummaan waggoottan lamaan darban ce'umsa dijitaalaa fi damee telekoomiin abbootii qabeenyaa alaa waliin hojjechuuf kutannoo agarsiise kaasuun dhimmoota waliin hojjechuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Jaroom Henik gama isaaniitiin korporeeshinichi gabaa telekoomii Afrikaa keessatti hojiilee investimentii irratti bobba'een milkaa'inaalee agarsiise ibsaniiru. Fuuldurattis Orange hojiilee damichaa dhugoomsuuf dhimmoota teeknikaa irratti mari'achuuf beellamataniiru. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa oduun ammaaf qabanne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.